Keeraat nagaa qabdu jirtu. Jirta. Akkam jirtu? Nagaa qabdu. Nagaami. Fayyaa. Jirtu akkam? Abbaa qabeenyaa isa guddaa waliin jirra har'a. Akkam jirtan? Jirra. Maal konkolaataan keessan widdiidha jechaadha kenne? Hagam takka widdi? Dhugaa dubbachuuf namni biyya kana bituu hin danda'u. Miliyoona 120 beekamatti konkolaataan kun. Akkasii. Sa'aatiin keessanis baay'ee qaaliidha jedhanii. Hagam takka qaalii mee? Sa'aatichi daayimandiidha. Akkuma argitu kaakunoo daayimandiidha. Daayimandiidha. Isa kana daayimandiidha sa'aatichi. Maashaallah. Akkami qubeen harkaa keessanis baay'ee cimaadha gatiinis ol ka'aadha jedhanii. Akkam maalirraa himee hojjetame? Innis daayimandiidha. Jidduudha kunillee daayimandiidha dhugaa dubbachuuf. Daayimandiidha innillee. Shittoon keessanis baay'ee ol ka'aadha. Nyaanni keessanis foon jedhan foon murtanii nyaattan jedhanii hagam takka? Ni nyaata akka namaa kana nyaata xiqqaan nyaadhu beeki. Waan argu jirtu amma sitti argisiisanii. Inni akka ta'e. Inni argita nyaanni nyaata olaanaa fayyadama. Qalimee. Isa kana hoteelichi. Isa kana. Asii fayyadamna. Hagam takka mee hagam takka. Abbaa qabeenya magaalaa kanaati. Yeroo baay'ee namni hedduun Mansuur jedhanii amma Mansuuriin bira kuteera. Kuttanii jirtu. Maashaallah baay'ee miidhagaadha. Isa kana nyaanna kunoo. Baay'ee miidhagaadha. Isaallee naatin. Ishi galatama abbaa qabeenyaa waliin jirra abbaa qabeenyaa isa guddaa magaalaa kanaa. Baay'ee kabajamaa galatoomaa kana caala guddadhaa isiniin jenna. Nanawwena hawwisiisa keeraa jiruu beetitti qabaana heerumsiisa. Nanawwena hawwisiisa keeraa jiruu beetitti. Obbo Keeraachi. Nullee isa kana nyaata sargitee miira? Deemuurra waan sa'aatichis qalabaticha akkuma argitu. Baay'ee miidhagaadha. Mee qabeenya illee qabdanii? Mee waan xiqqoo eeyyasoo nu jiitanii jedhee isin gaafa. Jiidhu gaafa jettan. Gaafa jiidhu jettan. Kiisiin seenaa bakka isiniin galuuf. Shee jedhii.